ኤርትራን ኢትዮጵያ weeraruudhaaf karoorfachaa jiraachuu pirezidaantiin duraanii Dr. Mulaatu Tashoomee ibsan. Pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomee Eertiraan waraana haaraa Itoophiyaa irratti banuuf qophaa'aa jirti jechuudhaan dubbatan. Walitti bu'iinsi biraan gaanfa Afrikaa keessatti akka hin dhalanne hambisuudhaa fi tarkaanfii fudhachuun yeroon isaa ammaadha jedhan barreeffama maqaa isaaniitiin Aljeeziraa irratti maxxanfameen. Pirezidaanti Isaayyaas Afeworqiin walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti akka ka'uuf hojjechaa jira jedhan Dr. Mulaatu Tashoomeen. Lammiileen Eertiraa keessumaayyuu dargaggooti mootummaa Abbaa Irree Isaayyaas jalaa miliqanii biyyoota ollaaf kutaalee addunyaa garaagaraa keessa faca'anii jiraachuus ibsan. Eertiraan waldhabdee gurguddaa gaanfa Afrikaa keessatti hirmaatteetti kan jedhan Dr. Mulaatuun Isaayyaas yeroo hundaa waldhabdee hammeessuuf carraaqii godha jechuudhaan himatan. Pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa fi dippiloomatiin buleessi kun walitti bu'iinsi TPLF fi mootummaa giddu galeessaa gidduu ture pirezidaanti Isaayyaas akka carraatti fayyadamuun dhimma biyyattii keessa seenuuf itti fayyadameera jechuudhaanis himatan. Gama Eertiraatiin yaada pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomee dhiyeessan kanaaf deebiin kenname hin jiru. Waraana Tigraayitti sadaasa 2020 baname. Tigraay keessatti dhiiga dhangalaasa irratti humnoonni Eertiraaf milishoonni Amaaraa raayyaa mootummaa Itoophiyaa waliin hiriiraniiru. Barreeffama isaanii kanaan pirezidaanti Isaayyaas biyyoota ollaa dabalatee naannicha keessatti nagaan akka hin buune hojjeta jechuudhaan kan himatan Dr. Mulaatu Tashoomee waliigaltee Pretooriyaa waraanni Tigraay waggaa 2 ture akka dhaabbattu taasiserraallee gammachuu akka hin qabne dubbatu. Dr. Mulaatuun waliigalteen TPLF fi mootummaa giddu galeessaa Itoophiyaa fi gamtaa Afrikaatiif injifannoo guddaadha jedhan. Wanti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi gaanfa Afrikaatti hojjetu garuu rakkoo addunyaati irratti dammaquu barbaachisa jedhan Dr. Mulaatu Tashoomee pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii. Gurraandhala 2023 pirezidaanti Isaayyaas waliigaltee dhukaasa dhaaboo Pretooriyaa sadaasa 2022 Afrikaa kibbaatti mallattaa'ee tooftaattiin adda kutuu Yuunaayitid Isteetiin karoorfameedha jechuudhaan ibsee ture. Pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa fi dippiloomatiin duraanii kun Eertiraan walitti bu'iinsi TPLF gidduutti uumame keessa galaa jirti. Milishoota Amaaraa immoo deeggaraa jirti jedhan. Fulbaana darbee dura ta'an TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa Eertiraa waliin walitti dhufeenyi jiraachuu ifatti dubbatanii ture. Waliigalteen Pretooriyaa fi rakkoon siyaasaa Tigraay keessa jiru hariiroo waggoota muraasa dura ture duubatti akka deebi'u godhee jira. Hariiroon dippiloomaasiin Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu waliigalteen Pretooriyaan booda laafaa dhufee jira. Waliigalteen mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti taasifame michummaa ministeera muummee Abiyyi Ahimad fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqi gidduu tures akka laaffataa dhufu taasisee jira. Balaliin daandii qilleensa Itoophiyaa fi Eertiraa walitti fiduudhaaf haftes ganna darbe kana murtoo Eertiraa irraa ka'een addaan cituun isaanii yaadatama. Onkololeessa darbe ammoo Eertiraan kora biyyoota sadanii kanneen Itoophiyaa irraa mufii qaban Masirii fi Somaaliyaa waamuudhaan qopheessitee turte. Haa ta'u malee amma Itoophiyaan hariiroo gaarii Somaaliyaa waliin deebisee tolfachaa jiraachuun gabaafamaa jira. Gaanfi Afrikaa waraanatti seenee jennaan miidhaan isaa eenyurrallee ni ga'a jedhan Dr. Mulaatu Tashoomee. Barreeffamni isaanii kun yeroo hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa akkaan qabbanaa'etti ta'uunsaa immoo walitti dhufeenyi biyyoota lameenii akkaan laaffataa akka jiru akeekee jira. Mootummaa Eertiraa fi gareen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el marii siyaasaa iccitii qabu jechuudhaan odeeffannoon adda addaas miidiyaa hawaasaa irratti faca'aa turuunsaa kan yaadatamudha. Lammiileen Eertiraa biyyoota adda addaa keessa jiraatanis garee Isaayyaasiin deeggaruuf mormu gidduutti hokkora uumameen biyyoota adda addaa keessatti jeequmsa kaasaa turaniiru. Israa'el ammoo garee Isaayyaasiin deeggaran gara biyyaatti deebisuuf murteessuun ishee torban kana dhaga'amee jira.